dubartii biyya Arabaa kana keessa kan diddamii gadiiti. Tureen utuu bar diddama xiqqishoo taanii biyya Arabaa dhufnee barni jiran malee maan jira. Ishira hin heerumanii kan diddamii gadiidha. Namni irra guddaan ni jiran wallahi namni diddama osoo hin guutiin biyya Arabaa bahee nama hedduu jira malee maan jirri. Ishina laali bakka kan diddama osoo kan diddama hin gahin jechuudha. Kophee wal dho'itarree. Maaliifidhaan? Laal isiin diddama gadi yoo taate diddama gadi yoo taate amma meeqani taate umrii keekee lazim mungkin anirra deemuu qaba anirra caaluu qaba mungkin ishiin onirra caalte rakkoodha barmaaki dubartiin gaas lillii guuta dubartiin rakkoon qabdu 18 taate 20 taate dubartiin dhiirarra guddachuun qabdu. Waa hundaan dhaabbinaan isaa ta'u irra guddatuun qabdu isaa ta'u dhiirumaa waa hundaan caaluu qaba dubartii takka. Dubartii yoo xiqqaatte waan tokko uma bareeddi malee fokkistu. Dhiirri garuu xiqqaa ta'uu qabu si galee dubartii caala xiqqaa ta'uu qabu. Aji ganaa xiqqishaadha bara. Ati amma sodaattu yoo fuute. Hin sodaadhu maalirraa sodaadhu? Fuudhan sodaattu. Wayne maalidha? Akka eessatti jechuun sodaattu jechuun akkamitti ishii sodaadha moo akkamiidha? Hin sodaattu jechuun ammaadhaan xiqqaadhaan biyyatti amma gaafa dur amma ijoolleen akka keetii biyyatti amma kara baadiyyaa kanatti. Warra faatu wal qaamsiisaa wal fuudhan maal fa'a wal qaamfatan fa'a wal qaamfatan fa'a si galee saniif siin jee fuudhan sodaattu jechuu fedheeti. Ara sodaadde kan hin sodaaddu waggaa meeqani taata? Ani wallahi yeroo si meeqaatiin beekaan ifan gaafadhe iyyuu dhibaaheen jira. Ani yeroo waggaa meeqaa ofii kiyyaa beekaa garuu deetee ifasanidha takkallee gaafadhe hin beeku. Ati amma waggaa diddama? Wallahi araan odoo maakeen osoo diddama ta'e waa fuudha lafan taa'u way. Meeqa 18? Ani beeku wallahi osoo gizeen akkas ilaalu umriin kan kee diddama guunne garuu diddama namni guutee ni beeksisa si galee bugurii wayitu asii baha. Ati maalidha? Finniisi asitti si bahee barmaakii suni owwaadha bar inni asirraan nama baasu owwaadha bar ijoollee nama biyya kana keessa warri amma asirraan nama boosuun bar owwatu namatti baasaa bar. Amma ati bakka fuudhuu murteessitee jirtaa? Aaraan murteessi nan jee malee murteessine wayi. Hoo miskiina argadde garuu na fuudha miskiina jechuun miskiina. Miskiina jechuun akkam? Kan waa hundarratti miskiinaa jechuudha. Saa akkamii barbaadda? Bakka hin jiraa miti dhalaa bakka jeetee bar dhalaan takka takkan jirti dhalaan akka dhiiraadhaa goggodhattu bakka dhalaa akkasiin barbaadu dhalaa nagaadhaa barbaada. Dhagisee ati yaamtu dhuftu. Dhiirsi sun bar xiqqaan qabdu wallahi. Yaame dhufe kan haasaan baay'isne jechuu kan roorroon baay'isne. Roorroon baay'isne jechuun. Guys, taa'ee wiini narra jechuudhaaf amma namni ijoolleen biyya Arabaa kana keessatti barmaakiidha. Biyya Arabaa kana keessatti ijoolleen amma ofii ishiitii amata 20 hin geessu. Dhalaa mungkin umrii ishiitii 25 akka kasaniidha fuuti. Dhalaa umrii guguddaa kana fuuti. Ambiiddoo wayii tokko fa'aa argee ture beektaa mana keessatti mucaa akka tokko goggooti bakka hin ajajjiyyuu dhalaa akkasiidhaan as sodaadha. Dhalaa guguddaan as sodaadha. Nama ajajjii. Dhalaan dubartiin nama ajajjuu laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah dubartiin nama ajajjuu ulfaata.
hinjirti bar wallahi nam fakkeenya dha kana qima olidha fuudhan maaki dhala guddaa hamma fuudhan atu ammaruu hin qaaffatte jechuu nama guddaa fuute yeroo shin kaate haga lafaa kaatu yubarri tokko bara hooshi firdoo faa taate rakkoo guddaadha firdoo faa taate jechuu harka qabdee lafaa kaastamu dubartii qalloo si wayyaatti qalloo furdaa olin fuudhettee achumatti akiraa hankee gaa'amu. Waan qalloo wayyaa betta furdaan rakkoodha. Inillee bakka hin ulfaatti lakke furdaan. Bar qalloon umriin ishee hoo guddate maakii bar ijoolleedha fakkaatti dhalaan qalloon jechuun mala dhiirri qalloon illee hoo umriin isaa guddaa ta'e ijoolleedha fakkaata. Ishii furdoo sun immoo umriin ishiillee xinnoo taatu bakka ishiin agawahii geessiin hin ulfaatu. Sima ababaa hagana rimatumaa gaafata ababaa hagana rimatu wayi. Guys, doonaa takka kana bakka gaafa ati fuudhuu barbaadde. Yoo baatii kana keessa hafuutu ta'e sargii ajaa'iba keessatti godhala. Bakka warra TikTokii feemasii fasaamii hunda walitti qabee siif godhan. Asanu namaaf dhiirchuu namaan naan ililchine malee namaaf dhiirchuu sana takkan gaalaa mudhii qabadhe. Jeetilla walitti qabee qarsaamii hunda walitti qabee siif godhan. Ishi ana situ maalaal tamoo ofiin laalladha naalaal yattillee waan nagaadhaa jechuun waan xinnoo waliin. Laali amma guddummaan danda'u booda. Maaliifidhaan manguddoo? Yoo rakkoon jidduutti isin jidduutti dhufte nama wal isin barsiisee jidduu seen laalladhu qalloo wayii. Maakii harkaan qabee jennaan gadhiisuun beeku hoo anuma harka nattee ayi gadi hin dhiisu shi. Ayi laqqaqam. Saree feetillee taatu. Saree feetillee taatu jechuu inuma qaba shi. Wayii wallaahi. Nallee. Maalinjis. Jechuudhaaf sara hoo baala gellee taate jechuu ifaan qabee gadi hin dhiisu. Hoo ishiin matallee afarsite bakka ifaan harka isheen harkaa bahuun hin jiru. Dhiira wallooti miti guys. Bargichaa baambaancaa siin jaa jechuudha. Dubbii achiin deemaa isin deemaan hin jiru. Keessaa hundaan si dheediti si waliin qalladuu fi siin jaa. Saara si waliin qalladuu fi siin jaa. Inna bakka mucaa kanatti dubartiin mucaa miskiina nama nagayaati nama hin dalagata. Nama maallaqa keessanillee barbaadu miti. Akkasi. Kaki kami ani alanne nan sodaadhatte si kujaala takkaatu jaalatti fuulumallee si qabalteen beektu har wakko akka qalbii tokkotti jaaladhee jira akkuma qalbii tokkotti yeroon dhiisulle akkuma sanitti ayyee gaa wiinii walitti qabataa jirta walitti qabadhume kun hin jiru dhagaye wiinii godhatti godhataa jirta akka godhaa jiranii bira asii oduu dhaggeeffattanii eessaa kaameeraa qabattanii eenyu kaameeraa isin waraaba harree isin yaa faamiliitiyya miilaan taaptaap godha harkaan waraabaatiti dhagaye. Ishi taabbii godha gaas ammoo biyyatti jaalatte ara biyyatti miti an biyyatti wanni tokko inuma beeko biyya kana dhufe himale. Okay, suuditti jaalatti si qabdee ture. Xiqqoo mashiiti sanuu siimee dhaqanii lama moo akkas taate badde bakkaan harka. Akkamitti? Inuma bakka laaleetuma bakka sagalee mashiifaa akkas lallaaleetuma natti tolte bakka dhiyeetee yeroo waa tokko irratti ergee bakka ani dhiise jalaa hafe shi. Wayne. Ayyee bakka rakkoon hin jiru. Malee kan addaadhaan na qabatte hin jirtu.
Sambarmaakii hin janajjanu bar hin janajjanu. Ati faan amma jumaa janajjani jettee jumaa jarrin dhufa akkan janajjanuun dhabeen jiraayyu. Jarri eessaa dhufu? Arabootiin jechuun dhufanii bettaan ta'an galgalaa. Kazzaa jumaa sanillee janajjanaa dhabaan jira. Ati immoo jumaa janajjani jette. Araboota maali? Araboota kam? Isan jala hojjedhu kana jechuu isan jala hojjedhu kana dhufanii bettu galgala ta'anii asitti. Akkatti janajjantu dhabdee kamisatti jijjiire haa duba. Kamisatti jijjiire. Ililli guuta gaazexi. Kamisatti jijjiiru. Kamisa moo jumaatu irra mishaadha moo lachuu mishaa guys ililli kana guuta nama lama tafe. Kamisa ijaazaa deema kamisa hin galan. Jummata moo ruuza nyaatan qamaan fataa jiran guyyaa jummata. Salaatan rabbii isaanii hojii hariiroo cimaa qaban. Guyyaa kamisaa immoo guyyaa kamisaa si fooyya. Shibata amarraa jalqabee kamisatti deebisa janajjanitti. Ha janajjanullee guddoon janajjanu bar. Silaa akkamitti janajjana akkamitti himee janjanaa hibeetamii? Wayini. Maalidha? Jechuun gizee dubbistuun akkamitti dubbistaan? Akka nama lolaaf deemuuti moo akka nama akkamitti? La akka nama lolaaf deemuuti miti akkuma bakka akka tokko. Yeroo sambarmaa kiyaasa yan bakka dhufuun beeku hin dhufa. Yeroo san haasonni bakka dhufu waan hin beeku hin dhufa jechuudha. Iyyitii wayii tiksiin silaalu garuu gizee janajjantu waan addunyaa kana hunda dhiistee addunyaa hunda raanfattee janajjantu fakkaatta garuu xiyyitii wayiiti. Ani moo. Guddoo akka malee hin janajjanu guddoo akka malee hin janajjanu xiqqoo janajjane. Ijoollee wallootiin xiyyitii dabar gizee haasoftus gizee loltus jechuudha. Lola qabsoo Oromoo irratti illee nama shoora guddaa taphate ijoollee walloodhaaf. Janjanaa kanarratti illee goobisii ta'uu hin dandeessan. Guddoo hin janajjanu ishiin janajjaneefu dibbiin godhee hin janajjana garuu guddoo hin janajjanu. Guddoo hin janajjanu lakki. Mucaa kana jabeessaa shi wallaahi ijoollee Oromoo mucaa kana sappoortii godhaa fooloo tolchaa giiftii kanaa fi jabeessaa mucaa kun nama gaariidha iktiraama qabaa kabajaa qabaa das nama jaa'isne galee namni gizee akkanatti das nama jechuun namni nama narrabsine natti tola nama narrabsu kabajaa isaa kabajaa qaba hin qaanfatallee naa fooloo tolchaa namoota akkanaa nama biraatiif illee ijoollee biyya Arabaa keessa teessee dubartii arrabsaa fooloo olii qabattu isarraa haa baratan. Namni gaarummaa yoo gaarii dhufte namni hundi si qeebala accept si godha. Famous ranka fasaa miti accept si godhan jechuudha. Yoo garuu kan nama arrabsitu taate fooloo maybe si guddatu danda'a namoota